Akki kuni seera Fir'aawna irraa dhaalame. Hawaasa fixaa angoo dheeraffachuun ummanni kuni ummata Israa'ilii wal keessa jira. Beektaa ummanni keenya ummanni Itoophiyaa kuni Israa'iliyoota wal keessa jira. Aadaa isaaniitii fi seenaa isaanii harkaa qaban namni bulchu hundi hawaasa yoo hin fixin bulchuu hin danda'u, umrii dheereffachuu hin danda'u. Akkuma Rabbii fi Rasuulli Rabbii abaaraa jedhetti abaare jechuudha. Alaa la'natullaahi ala dhaalimiin. Nama hawaasa suudee lafaa buqqise ilmaaniif haadha duguuggii sanyii ilma namaa. Argitee odoo inni achirraa buqqa'e eenyu filachuu heddan eenyu bakka buuftan jetteef nama siyaasatii miti. Siyaasa zamana dheeraa keessaa bahe nama biyya sanii qabsaa'ellee qabsaayaa feesbuukatii miti warra asiirraa nama arrabsuu miti diina dura dhaabbadheet seenaa dabarseet gaafa biyya sanii deemullee seenan deemu. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Video kiyya kana share link repost gochuudhaan ustaaz kan biraan akkanaa geessan nu barbaada. Wa alaykum salaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Viidiyoon kan keenya dhaqqabee jira. Viidiyoon akka ilmi dhiiraa wal gaafatutti quality ofii eeggateetiin irratti akka waraabuuf na dirqamsiise viidiyoo kan kee qofa. Kaanniin maalitti ilaale? Akka dutasaree, akka yuusitii waraabessa, akka dhiira wayita lolaa manuma oolte, manuma bishaan namaa fidduu fi siinkii akka wadala harree itti fe'an akkasumatti ilaale jechuun maali jennaan ilmi dhiiraa nama arrabsu. Akka aadaa hawaasa ani irraa dhaladheetitti jabaa ta'u gadi bahee namaan lolaa yookaan ima cal'isa malee nama arrabsu. Arrabni gartee ragaa gadheeti akkasitti beekama jechuudha. Kanaaf amma deebii kan keetii irratti waa xiqqoollee taatu irraa si deebisa. Ani akka ati jettutti cinqii wayiin qabu wayita viidiyoo sawwaraabee abaarullee akkuma Rabbii fi Rasuulli Rabbii abaaraa jedhetti abaare jechuudha. Alaa la'natullaahi ala dhaalimiin. Nama hawaasa suudee lafaa buqqise ilmaaniif haadha duguuggii sanyii ilma namaa kuma san hawaasa riraa. Ana moona ajaa'ibsiise akka ati viidiyoon an isa abaare kun garaa si nyaatee dhuftee narratti waraabte. Ka hawaasni kan kee ka irraa dhalatte. Ka dubartiin nama 17 halkan tokko muka jalatti dhalte. Ka baala afatanii baala uffatan. Muka jala bulan wanni nyaatan itti ga'uu dhoogganii achitti dararamaa jiran. Sanin argin kiyya kana argite abiyyiif narratti dubbatte jechuudha. Baga dubbatte. Namni argite abbaan fedhe waan fedhe deeggaruu mirga isaati. Lammata argite odoo inni achirraa buqqa'e eenyu filachuu heddan eenyu bakka buuftan jetteef nama siyaasatii miti. Siyaasa zamana dheeraa keessaa bahe nama biyya sanii qabsaa'ellee qabsaayaa feesbuukatii miti warra asiirraa nama arrabsuu miti diina dura dhaabbadheet seenaa dabarseet gaafa biyya sanii deemullee seenan deeme. Sun akkasitti beeki jechuudha. Ammaa fi ati hawaasa nama miliyoona 100 miliyoona 30 keessaa namuma haga abiyyi beekumsa qabutu hin jirre jettee yaadda. Na ajaa'ibsiise kun ammoo ijoolleen piroofeesarri doktor injiiniyaan meeqa ka jiru bar biyya addunyaa tanarratti namni sammuun bulchaa. Sammuun bulchaa. Nama kutaa 8tu bulchaa jira bar dubartii bulchaa jira bar wanni bulchaniin hayyummaa malee barmoota miti. Barmoota illee yoo kajettu taate nama isaa ol barate hedduu jira. Hayyuu hedduutu jira. Sun sani jechuudha. Suni bal'isi yaadi xiqqeessitee akkuma ganda keessatti yaadini achi dheeressi yaadi. Sadaffaa waan kana keessatti akka yuuzii adda bilisummaa Oromootiif ABO fi faannoo jette. Biyya jarri bulchaa hin jirtu obboleessa kiyya haqiiqa dubbadha. Namni biyya bulchu Abiyyi kapasitii isaa keessatti namni ol fixaa jira. Ati mee masalan jaartii yoo qabaatte yoo ilmaan tantee mana keessatti wal fixxe itti gaafatamaan mataa kan keeti. Li'aannahu sintu walitti qabee jechuudha maatii san namni tokko achi keessatti yoo
badii tokko uume si qaban si gaafatan situ seeratti dhiyaata. Rabbiilleen isuma gaafata jechuu. Hawaasni kun gaafa filatu maal haa ta'uuf awwalan misooman duratti nagaa biyyattii haa eeguuf. Nagaa biyyattii sanii buusee eegaa boordara kabachiisen boodatti misooma irratti silaa hirmaatu ture. Odoo namni karaa irratti qalaamu, odoo namni Arsii keessatti dhumu, Harar keessatti odoo dhumu, Baalee keessatti odoo dhumu, odoo Shawaa keessatti dhumu, odoo Walloo keessatti dhumu, odoo Wallagga keessatti dhumu maqaa adda addaatiin. Kutaan Shammoo Jaha keessaa bahe kan namni keessatti wal fixu, ka keessatti wal qalu. Finfinnee namni galu lubbuuf galgala achirraa gad hin taru. Dukan bira gattaree jennaan shiftatu qaba. Uummanni amma biyya keessatti akkanatti lola uume kun waan inni misoomsee boolee akkas qalamii diddibanii waa calanqisu san illee halkan takkaan diigan. Namni alaa shiftaan isatti duulaa jiru akka isin jettanitti nun beeynu san. Yookaan immoo akka himatanitti biyyi waraana biyyaati fakkaatee maqaa adda addaatiin namni biyya diigaa jiru. Nu siyaasa keessa hin jirru. Kun deebii kan keeti jechuudha. Ati akkamitti hawaasni akkasitti kararra bulu ka dhumu sun garaa si nyaachuu dhabe tanaaf dubbatta. Sheekonni beeytonni isaa kadhatan ka jiran ka ati jettu bara mara jira warri abbaa garaa ka waa takka hin garre maal malee ka gara hin qabne jechuudha. Silaa namni tokko biratti du'e lubbuu abiyyiitii waluma qixa. Ministeera biyyattii ta'e, Prime Minister ta'e, Presidentii ta'e, the same. Ruuhin namaa Rabbiin hin kabaje jechuudha. Nama hundaayyuu akka inni hin duune waluma qixa godhe. Si biratti wal tare malee inni presidentiidha warra achii gadi jaldeessa mukaa yoo sitti fakkaate malee. Kanaafi akki kuni seera Fir'aawna irraa dhaalame. Hawaasa fixaa aangoo dheereffachuun uummanni kuni uummata Israa'elii wal keessa jira. Beektaa uummanni keenya uummanni Itoophiyaa kuni Israa'eliyoota wal keessa jira. Aadaa isaaniitii fi seenaa isaanii harkaa qaban namni bulchu hundi hawaasa yoo hin fixin bulchuu hin danda'u, umrii dheereffachuu hin danda'u. Garuu tuni ta duriilleen addaani. Wayita dubbatta waa hubadha. Wanni gartee seenan gadheen namni dalage tokko namarraa hin bahu. Haqa dubbachuun Rabbittillee nama kaleessa dhaloota fuulduraafillee nama kabaja jechuudha. Ilmaan tanteefillee. Hawaasni keenya bara Haile Sillaaseellee akkanumatti diinni isaan fixa. Nuti muka keessatti guddanne jechuun hin danda'amu. Wayita dargiisis akkasuma. Wayita wayyaane akkasi. Ammallee ta santartutu isaan mudate. Ati ganti keenya nagaa qaba jedhe. Yoo ofii nagaa qabaatte ani nagaa qaba jedhe. Addi bilisummaa Oromoo ka isin jettan. Faannoon isin jettan. Odoo mootummaan waraana qabu. Odoo biyyattii filatanii nagaya nuu eegi. Jedheetiniin biyya amaanaa biraa qabu. Wanni tokko namni akkiyuuzii godhan tokko illee hin jiru. Fudhadhaa liqimsa. Fudhadhaa liqimsaati yoo diddanillee Rabbi ragaa isinitti baha. Rabbi ragaa isinitti baha. Kanaafi sitti gaheellee sitti gahuu baatellee anajaa irraan qabu gaafii akkana nama hedduun na gaafate. Kana tabbaa feete sappoortuun danda'a. Kun ka dubbannu hawaasni keenya karaa maleen akka hin dhumne dhumaatiin ilma namaa haa dhaabatu. Godina hunda keessatti muslimas ta'ee kiristaana rabbitu kabajee banii Aadam. Gaafa dura walaqad karramnaa banii Aadama wa hamalnaahum fil barri wal bahri ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أكنا جل يجود. كان في أقاسيتي قرتيو سيتي قايتو يوندا جيتا سي ديبسو دونتين فكاتو تأكنا يدو تجرا تاقايتنين اتحاد لغو دلغو اللي باتو رقائر اتحادات يجود.
gurratti si calaa'u.